السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني ما شاء الله ما شاء الله. تكبير تكبير تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله بقى كنا ما جمعتيسا والله العظيم. أستاذ سوفانين نمني والله تنجرتني ما شاء الله. والله بقى كنا ما جمعتيسا. gara digiriirraa gara xiyyaaraa balaliisaatti dhufanii jiru. Wallahi gammachuun kana caalu hin jiru. Rabbiin baga ittiin sin ga'e waan ijoollummaa keessanii yaaddanii waan hawwitan tokko bakka sana ga'uun wallahi ayyaantuudha. Bakka sana ga'uu waan yaadan duraan sana bakka sana ga'anii argachuun wallahi waan qalbii miti. Baga rabbiin ittiin sin ga'e baga rabbi sin gammachiise. والله العظيم takka gara barsiisummaa isaanii takka gara diiniitti gara hundaattu wallahi العظيم goboziidha nama cimaadha isaanii. Har'ammoo akka kana maatii isaanii wajjiniin as ba'anii gaafii deebii maatiin isaanii gaafatamanii wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Abbaa ijoollee 8 ta'anii jiru. Durba 4 fi durba 5 fi dhiira 4 dhiira 3 durba 5 fi dhiira 3 wallahi maasha Allah rabbiin sinii haa guddisu wallahi. Bakka yaaddan kana hilmii keessan hunda rabbiin sinii guute umurii sin dheeressellee ijoollee keessanillee bakka sin geessan kana rabbiin sinii haa geessisu. Maasha Allah haadha manaa keessanillee wallahi agaa akkuma argitan kana Ustaaza Suufaanii gaafii gaafatamanii haati ijoolleen isaanii haati manaa isaanii deebisanii ijoolleef anatu alaafinnetii itti fudhatee jira jedhanii haati manaa isaanii jechuudha. Inni isaan immoo gara diiniif gara barsiisummaatti ani immoo alaafinnetii ijoollee fudheen ijoolleen illee quraanallee maasha Allah dhagubazii ta'aniiru itti fudheen jira. Suufaanii jechuun nama rakkataa wajjiniin bu'aa oolu nama miskiina wajjiniin bu'aa oolu nama immoo otoo amma toon ta'in waan tokko harkaan qabaatiinu miskiinarra gargaaraa turanidha jettee akkasiin gammachuu himtee jirti haati manaa isaanii. Ijoolleen isaaniis immoo abbaa akkasii rabbi nuu laachuuni alhamdulillah. Abbaan keenyi nam tokko miti nuuf miti nurrayyuu darbanii nama biraafuyyuu jedhanii jiru ijoolleen isaaniillee. Wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Ijoolleen ofiinillee tolu akkas gammachuu isaanii qooddatanii akkas ijoolleen illee gaarummaa isaanii odeessuun ayyaantummaadha kana argachuunis abbaa akkasiis rabbi nuu laachuun jedhanii jiru. Haati manaa isaaniis immoo akkuma argitan kana abbaa manaa koo bichaa miti. Akka haadhaaf akka abbaa akka obbolaati ana bichaa otoo hin ta'in nama biraatifiyyuu jedhanii jiru. Alhamdulillah wallahi kana argachuun gammachuudha. Abbaan manaa koo eebba haadhaa qabu eebba haadhaa wanta qabuuf darajaa kanarra ga'ee abbaan manaa koo jettee jirti. Haati manaa isaaniillee akkasiin gaafii gaafatamaniin gammachuu isaanii ibsatanii jiru maatiin Ustaaza Suufaaniin. Wallahi gammachuu kana bakka yaadan kana ga'uun immoo wallahi waan qalaalii miti. Maasha Allah tabaaraka rahmaan siniin jenneerra rabbiin illee ijoollee kana siniif haa guddisu umurii rabbiin walumaa sinaa dheeressu wallahi laazim. Kun akkuma argitanii akkuma xiyyaara balalisaa oolanii dhufanii manatti galanii wayyaallee eddasiitii qayyaratanii jechuudha. Akkasiin gaaffiif deebii godhanii uummanni dhaqee bira maatii isaanii jechuudha. Alhamdulillah rabbiin kana abbaa manaa akkasii naa kennee jettee jirti haati manaa isaaniis. Wallahi baay'ee tokko namatti tola. Kana argachuun qalaalii miti. Wallahi eebba haadhaaf eebba abbaatiyyuu bakka kanaan naa ga'e ana isaanii jettee jirti. Ijoolleen illee gaarummaa abbaa isaanii akkasitti as ba'anii ibsatanii jiru. Wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbii wallahi al'aazim ilaala dooftu gara
gara digiriirraa otuma ol deemanii immoo amma immoo gara xiyyaara balaliisaa kanatti gizee dhufanii maaltu isinitti dhaga'amu dhugaa rabbii isaan wajjin isaanii tokko bichaa miti. Tokkoffaa gara diiniitiin illee karaa diiniitiin illee cimaadha. Gara hundaatiin iyyuu akkasitti halkaniif guyyaa hirriba dhabanii waan Oromoon waanuma facaafatan haammatu jedhanii mammaaska Oromoo dhuguma hanuma facaafatan haammatu jechuudha. Ustaazii har'a waanuma facaafatan haammatanii eebbi isaanii eebbi xinnaa guddaa har'a bakka kanarra isaan ga'ee jira. Du'aayi haadhaa jedhanii du'aayi haadhaa du'aayi abbaas qalbii miti. Du'aallahi kana ga'uun gammachuu kana caalu hin jiru. Sadarkaa gajjallaatii qabanii amma gararraatti baratanii dhufanii amma digiriitti jechuudha. Digiriirraa ka'anii immoo kun har'a xiyyaara balaliisuu eebbisamanii kanaan dura eebbisamanii kun har'allee wajjima sanarraa dhufanii manatti akka ol galanii wayyaa qeerratanii as ba'an malee duraan wayyaa sattiitiin xiyyaara balaliisan uffata ture. Wallaahi nama gammachiisa baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka kanaan illee ijoollee babbareedduu kana haati manaallee maashaa Allah tabaaraka arrahmaan wallaahi laazim. Ijoollee maal fakkaattu kana lafa naqatanii jiru. Wallaahi waan hundaan rabbiin guutee isaanii kennu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kana nama eebba qabutu argata dhugaa. Waa yaadan sana gaanii argachuun qallaalii miti. Har'a kun bakka dur hawwanii gaanii gammachuu isaanii akkasiin qooddataa jiru. Ijoolleen isaaniillee akkasumaan abbaa keenya sin jaallannaa sin kabajnaa baga nu jiraattee sitti boonnaa sitti koorraa jedhanii jiru. Wallaahi nurrayyuu darbanii waan miskiinaafis waan hundaafis bakka hundattuu abbaan keenyi nama qalbii miti. Abbaa keenya bichaa miti abbaa hundaati jedhanii ijoolleen illee wallaahi baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii wallaahi. Abbaa akkasitti wallaahi gaarumsaatiin ijoollee naamusaan qabatanii guddifatanii ijoollee ofii akkasitti raaga namaa baatu wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Haati keenya illee bakka abbaa keenya jirretti barumsa keenya quraana keenyatti haadha keenyadha jedhanii jiru. Isheen illee bakka inni jirre anaaf innati ijoollee anatu itti fudhatee jira mana keessa hundattuu jette. Wallaahi baay'ee tokko namatti tola wallaahi nama gammachiisa. Rabbiin waliin ammallee umurii sin dheeresse kan ilmoo keessanii immoo sinaa agarsiisu inshaallah wallaahi laazim. Kan ilmoo keessanillee argaa siniin jannakaa wallaahi baay'ee tokko namatti tola. Wallaahi waan qalbii miti. Barumsi darbee narraatii deeme jechuun qabu namni baratee aniin aamsa qabu jedhanii kanaan durallee gizee meeqarra deemanii wayii barumsa kana akkuma Alii Birraa kana dubbataa turanii rabbi isaa rammatu malee jannataan isaa qanansiisu. Barumsi duuba annoo abaluun akkas ta'eera innoo anoo galmaan hin ga'u maafayin akkas ta'a maal hin jedhiina duubatti hin deemina abdii hin kutina. Namni barate hedduma ga'a namni obsa qabu. Har'uma ka'anii har'a miti obsaan bakka yaadan tokko hanga'amu jedhanii aamsa kanaan dura gizee meeqarra deddeemanii dabarsaa turan jechuudha. Sa'aatii kanatti nama obsa qabutuyyuu bakka yaade ga'a. Bakka yaadan sana ga'uuf immoo obsa sin barbaachisaa. Kanaafuu obsitanii akka barumsa keessan itti cimtanii akka barumsa keessan jabaattanii ani asumarraan aamsa sinii dabarsa jedhanii jiru. Kanaan durallee wallaahi gizee meeqa namni barate hin turti hin bulti malee yoo abdii kutuu dide yoo duubatti deebuu dide bakka yaade hin magaa jedhee yaada jedhanii jiru. Ani sadarkaa kana ga'utti takka osoo duubatti hin deebiin takka otoo hirriba hin rafiin waan tokko akka argitanitti wallaahi takka gara diinummaa isaaniitiin illee jechuudha raayyaa wajjiniin waan guddaa gochaa turanii. Asiin illee barumsa jira. Amma sadarkaa sanarra darbanii immoo alhamdulillah wallaahi sadarkaa kana guddaa ga'uun qallaalii miti. Kana argachuun wallaahi karaa meeqaan ilaala wallaahi laazim karaa tokko bichaa miti karaa lamaaniinuu rabbiin kanaan isaan ga'e rabbiin immoo umurii isaanii dheeressu. Hayyaadaniin ammallee rabbiin isaan milkeessu ijoollee isaanii irratti umurii isaanii dheeressu wallaahi ijoollee isaanii irra rabbiin umurii isaanii dheeressu.
baay'ee tokko nama gammachiisa akkasitti yoo maatiin maashaallah wallaahi laazim maatiin gizee akkasitti gadi ba'ee maatiin waan duri hawwee sana bakka sana ga'ee har'a gizee akkasitti gadi ba'ee haasa'u baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbi wallaahi laazim baay'ee nama gammachiisa bakka sana ga'anii argamuun waayyaa sana waan hawwan sana waayyaadan sana yoo rabbiin namaa guutee bakka sana ga'anii akkasitti argaman qallaalii miti wallaahi waan qallaalii miti dhugaa rabbi ilaala waan meeqarra gajjallaatii qabanii amma gararratti baratanii dhufanii har'a immoo waa kana gara xiyyaaraa balaliisaatti darbanii waan qalbii miti maashaallaadha tabaaraka rahmaan jennee jirra rabbiin umurii sinaa dheeressu jabaadha rabbiin quwaa sinii haa kennu ammallee rabbiin sin duuka haa ta'u ijoollee kanallee rabbiin sinii haa guddisuu jenna baay'ee tokko nama gammachiisa wallaahi laazim baay'ee tokko nama gammachiisa wallaahi waan aarsaa kaffalan sana bakka sana aarsaa kaffalanii bakka yaadan sana ga'uuni qallaalii miti dhugaa dubbachuuf wallaahi aarsaa kaffalanii bakka yaadan sana ga'uun qallaalii miti qallaalii fakkaata malee wallaahi waa'ee yaada sana waa'ee hawwan sanallee argachuunis qallaalii miti alhamdulillah rabbiin immoo ayyaantu sana argatuun gaanii achiin muraanni ofii karoorri ofii waa'ee yaadan ofii namaa guutuun wallaahi qallaalii miti umurii dheeratanii waa'ee yaadan sanaan gaanii argachuuni maashaallaadha akkasuma rabbiin sin duukaa ta'u wallaahi eebbi badaa miti yoomiyyuu eebbi jechuudha eebbi haadhaaf eebbi abbaa wallaahi waan jabaate hundaa'e inuma namaa laaffisa inuma karoorri ofiillee namaa banamti kanaafuu wallaahi laazim baga rabbiin isaan gammachiisee baay'ee tokko nama gammachiisa beekumsa ijoolletti waluma walirratti lafa naqxeetti fakkaata wallaahi laazim ijoolleen waluma fakkaatti xixiqqoo ijoolleen itti naannotee jirtu kun lakku walatanii maashaallah tabaarakarraa maan wallaahi lakku walatanii natti fakkaata waan lakkuuti taa'ee ijoolleen kun lama baay'ee tokko namatti tolu dhugaa dubbachuufi waan lakku walatan fakkaatu amma duzuboonni suni waan lakkuu fakkaatti jabduun ishee sana keessaati jechuudha amma mucaanni jidduu jiru sanallee warri bukkeessa lamaan jiran kuni lakkuu fakkaatu maashaallah wallaahi ila haadhatti hirkatanii ta'an sunillee lakkuu fakkaatu warri karaa abbaatti hirkatanillee lakkuu fakkaatu wallaahi ijoollee lakkuu fakkaatu jarri lamaanuyyuu lakkuu lafa naqaniiru moo kana walumarratti wallaahi namatti tola maashaallah rabbiin isaaniif haa guddisuu jenna ka wallaahi baay'ee namatti tola waa yaadan sanallee wagaanii gammachuun daangaa hin qabne namatti dhaga'ama dhugaa rabbii dubbachuufi baga gammaddan jenneerra wallaahi rabbiin muraada keessan sin haa guutu ammallee rabbiin sin haa gargaaruu bakka deemtanitti dhugaa rabbii wallaahi baay'ee tokko namatti tola maashaallah mabruuk siniin jennee jirra hundaayyuu bakka rabbiin muraada keessan hunda sin guute baga kana geessanillee argitanii aarsaa itti kaffalaa turtanii baga rabbiin sin milkeesse har'aa sin jenneerra yaa ustaazii